sagal gubadha malee dhugaa Oromoo hin awwaanu du'eetu sagal gubadha malee dhugaa Oromoo hin awwaanu du'eetu sagal gubadha malee dhugaa ኢትዮጵያ ፌዴሬሽን irraa ijaaramte dimokiraatessuun tooftaa Jawar Muhammad siyaasa Itoophiyaa keessatti ittiin beekamu yommuu ta'u Itoophiyaa tokkummootee dimokiraatessuun ammoo tooftaa Abiy Ahmad waggoota 3 darban siyaasa Itoophiyaa ittiin taaligeedha. Itoophiyaan sabummaa irraa ijaaramte furmaata dhibee siyaasaa Itoophiyaatiin ilaalchi yuunitarii gufuu riiformii Itoophiyaatiin gorsa Jawar Muhammad jijjiirama Itoophiyaatiif gumaacheedha. Dandiin Itoophiyaa ida'amuu qofaam galmi Itoophiyaa badhaadhinaa Itoophiyaa sabummaa irraa bilisoomte ijaarraan dhaadannoo pirezidaantii paartii Biltsiginnaa fi mootii torbaffaa Itoophiyaa jijjiirama gufachiiseeti. Ani rabbii fi ummata Oromoo qofa abdadheen biyya tanatti galeem hoogganaa ajjeesuu danda'uun hedhuu danda'uun garuu qabsoo Oromoo duubatti deebisuu hin danda'aniin kana booda barri Oromoon Itoophiyaa keessatti gabroomee jiraatu darbee jiraam nama siyaasaa Itoophiyaa keessatti gurra jabaa horateen Jawar Siraaj Muhammadtu dubbataati ture. Nuti wareegama barbaachisu kafallee lubbuu namicha kanaa teeksinaa namichi kun ministeera caala eegamaa ejateen eenyutti dhiisaa bahaanuun jettaniin jechoota eegdonni Jawar Muhammad waggaa lamaan har'aa jechuun onkoloolessa 20 barii onkoloolessa 23 bara 2019 halkan kibxataa dubbatanidha. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetworkii kun kan daawwataa jirtan qophii keessan qophii mil'oo tibbanaatiin qophii mil'oo tibbanaa keenya har'aatiin aggaammi ajjechaa Jawar Siraaj Muhammad irratti bara 2019 keessa yookaan ammoo akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 11 bara 2012 keessa irratti raawwatame irratti xiyyeeffachuun waan qindeeffanne qabna. Yaali ajjechaa san keessatti maaltu raawwatame eegdonni Jawar Siraaj Muhammad ejjennoo akkamii fudhataniin ejjennoon sun sadarkaa biyyaalessa Oromiyaatti akkamitti ilaalame ummata Oromoo biraa kabajaaf galanni eegdonni sun argatan akkamiin wanti gaafa san eegdonni sun baraaran maaliin lubbuun Jawar Siraaj Muhammad akkamiin baraaramte eenyu kan gocha san raawwate eenyutu yaalii ajjechaa san raawwate eenyutu harka keessaa qabaam achi booda maaltu jedhame maaltu maal ta'e Itoophiyaan eessatti gufatte kan jedhu gingilchine mil'oo tibbanaa har'aa keessatti ilaallaa. Ansraay sabaatiin gama ogummaa kaameraatiin mil'oo isin biraan ga'uuf Abdii Jamaal qophaa'ee jira. Kun mil'oo tibbanaatiin. Limman sunun amanama komandar akkam jette. Mormiidhaa miti bar komandar kuni seera biyyattiin ittiin bul. Qoy komandar amma waliin mormiidha. Amma isinummaan ministeera tokko gara ministeera biraa onu jijjiirtani nama bakka buuftaniiti miti. Hin buuftanii mi? Kan buusuuf hin jira. Ani buusuuf jira. Aga immoo nama bakka buuftaniinu halaafitan akka nu fiddaniin ministeera bira akka ministeeraatitti ministeera caalaa eeggamu qaba namichi kun. Hindagana akkamitti nama bakka osoo hin buufne akkamitti baanu hin jettan. Eenyu haa eegu namicha kana? Ajajni bahu ajajni seera qaba komandar. Yoo isin seeraan nu ajajjan seeraan hin fudhanna. Bakka amma isin halkan kana hambaa halkan kana lubbuu namaa hin nuggannee baana. Dura lubbuu namaa kana eegatanii nu ramaddanii mi waggaa tokkoof kaas ture. Eenyu teeg halaafinna ta'e nu fudhata halkan kanaanu. Nu fudhata. Akkamitti fudhattan isin eenyu fudhata nu osoo hin taane qaamni nama fudhatuu sun beekamuu qaba. Kun komandar yaani osoo kaddu'ee boolla ol baheetii halaafinna tana kenname kana. Animo bineensa jedhan nama gateen bahu hin du'a malee asitti bineensa jedhan nama gateen bahu. Eyyan kan keenya maraate eyyan. Bahuu hin dandeenyu ol kan kanaan nuti eenyumtiyyuu ija Oromoo ijji keenya isa ijji keenya yoo barbaachisaa ta'e asitti abbaan barbaade dhufee
wareegama kennee wareegamnee darbina malee sadhiisnee bahuu hin dandeenyu yeroo kana. Kanaafuu hin baanu kun wanni hunda keenya hundi keenya iyyuu bahuu hin dandeenyu hin baanu aarsaa kaffalamuu qabus immoo asumatti kaffalla jennee walii galle irra komaandar. Deebiin kun deebii afaan eegdota Jawaar Muhammad keessaa ba'een ajajaa olaanaa isaan hoogganuuf kenname turedha. Waliin dubbiin kun amanamummaa fi jaalala ogummaa alattiin kabajaa fi sabboonummaa eegdota kanaa kan agarsiisedha jechuunis dubbatame jiraafem. Taateen kun onkoloolessa 11 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaa yookaan onkoloolessa 22 bara 2019 halkan kibxataa jechuun barii onkoloolessa 23 yaalii ajjechaa nama siyaasaa Itoophiyaa keessatti gurra jabaa horatee fi sochii uummataa hoogganuun jijjiirama siyaasaaf dinagdee Itoophiyaa keessatti fidee Jawaar Muhammad irratti raawwatamedha. Taatee gaafa sana raawwatame keessaa amanamummaa fi murannoon sabboonummaa fi cichoominni eegdota Jawaar Muhammad dinqisiifannaa gaazexeessitootaa bira darbee ajaja hoogganaa isaanillee fudhachuu diduun ija addunyaa harkiseetii ture. Naamusa waraanaa yookaan hojjetaa nageenyaa keessaa inni jalqabarra jiru badiis ta'uu gaarii abboomamuu yookaan ajaja hoogganaa ofii fudhachuun dirqama dursaati. Haa ta'u malee wanti onkoloolessa 11 bara 2012 raawwatame sun taatee addaa ta'uudhaan uummata Oromoo fi jaallattoota sabichaa kan gammachiise ta'urra darbee ajajaan hooggantoota ol'aanoorraa eegdota Jawaariif darbee fudhachuu diduun isaaniin toora gootota Oromoo keessatti maqaa eegdota Jawaar Siraaj Muhammad galmeesseetii jira. Yeroon sun yeroo jijjiirama daandii jijjiiramaa irraa maqee qeeqaa fi komiin garee jijjiirama bute irratti roobaa jirudha. Jijjiiramni Itoophiyaa keessatti dhufee ganna tokko booda handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee boolee mana Jawaar Siraaj Muhammaditti halkan walakkaan taatee Oromoo hedduu dallansiise uumame. Halkan sa'aatii 5 fi daqiiqaa 35 jalqaba poolisii federaalaatu konkolaataa lamaan dhufee eegdonni Jawaar akka bahan ajaje. Booda irra ammoo bilbila gufachuu ce'umsa siyaasaa Itoophiyaa akeektutu eegdota Jawaar Muhammaditti bilbilame. Kan bilbileen ajajaa VIP eegdota ministeerota Commander Indaaleedha. Saajin olaanaa Bashir Huseenii fi saajin olaanaa Geetuu Tarrafaa halkan walakkaan itti bilbileen mootummaan Jawaariif eegumsa taasisuu hin barbaadu dhiisaa bahaa koottaa leenjii deemtanii jechuun kan waameen Commander Indaaleedha. Bilbilichi bilbila ce'umsa Itoophiyaa irraa uummata Oromoo abdii kutachiiftee fi ejjennoo siyaasaa Jawaar Muhammad ce'umsa irratti qabu jijjiirteedha. Commander Indaaleen bilbilaan eegdonni Jawaar Muhammad battala sanitti dhiisanii akka bahan ajajuu ture. Saajin Geetuu Tarrafaa Commander Indaaleef akkas jechuun deebii yoo kennuuf viidiyoo waraabame irraa yookaan ammoo sagalee waraabame irraa dhagahama. Commander ammas taanaan nuti waan seeraan alaa hin goonu mootummatu bakka kanam guyyaadhaan nu ramadeen ammas mootummaan guyyaadhaan karaa seera qabeessaan nu haa kaasu malee cal'isnee nama kana gatnee hin baanu. Halkan qixxeedhaan mana VIP'ti eegdota baastanii beektuu kanaan dura namni nuti eegaa jirru nama sirriitti eeggamuu qabudha malee nama dukkanatti dhiisnee adeemnuu miti jechuun deebiseef. Ajaja eegdota ajajaan eegdota VIP Commander Indaaleen ammam hin baatamoo hin baataniin seera hin kabajanii jechuun yoo gaafatu seera ni kabajnaa garuu seera biyyaa kabajna malee seera dhuunfaatii miti waan karaa malee dhufeen hin fudhannu aarsaa barbaachisu hunda kafallee wareegamna malee hin baanu jechuun ejjennoo eegdota hundaan kan dubbate saajin Geetuu Tarrafaati. Aga immoo nama bakka buuftaniinu halaafitan akka nuuf fiddaniin ministeera bira akka ministeeraatti ministeera caalaa eeggamuu qaba namichi kun. Indagana akkamitti nama bakka osoo hin buufne akkamitti baanu hin jettan. Eenyu haa eegu namicha kana? Ajajni bahu ajajni seera qaba Commander. Yoo isin seeraan nu ajajjan seeraan hin fudhanna. Bakka amma isin halkan kana hambaa halkan kana lubbuu namaa hin nuggannee baana. Dura lubbuu namaa kana eegattanii nu ramaddanii waggaa tokkoof kaas ture.
nuti halaafinna ta'e nu fudhata halkan kanaanu. Nu fudhata. Akkami fudhattan isin nu fudhata nu osoo hin taane qaamni nama fudhatu sun beekamuu qaba. Kun kumaandar ani osoo kaddu'e boolla ol baheetii halaafinna tana kenname kana. Ani moo bineensa jedhan nama gateen bahu hin du'a malee asitti bineensa jedhan nama gateen bahu. Nama kana halkaniin dhiisneen hin deemnoom shiraaf yoo ta'e malee nagaaf eegduun halkaniin VIP gatee hin bahuun namni kun ministeera caala eeggamuu qabaam wanti barbaade yoo dhufeem aarsaa barbaachisu hunda kafallee wareegamuuf qophiidhaam namichi kun ija kennam ministeera caala eeggamuu qabaam bineensa jalatti dhiifnee hin baanu kan jedhe ammoo Saajin Olaanaa Bashiir Huseenim. Eeyyan kan keenya maraate eeyyan. Bahuu dandeenyu halkan kanaan nuti eenyumtiyyuu ija Oromooti iji keenya isa iji keenya yoo barbaachisaa ta'e asitti abbaan barbaade dhufee wareegama wareegamnee darbina malee sadiisnee bahuu dandeenyu yeroo kana. Kanaafuu hin baanu kun wanni hunda keenya hundi keenya iyyuu bahuu hin dandeenyu hin baanu aarsaa kaffalamuu qabus immoo asumatti kaffalla jennee walii galleerra komaandar. Akkuma eegdonni VIP Jawaar ejjennoo isaanii beeksisaniin poolisiin federaalaa hidhannoo guutuu mana jireenya Jawaar Muhammad Marseem yeroo xiqqoo boodam poolisiin magaalaa Finfinnee ammoo dhufee konkolaataa irraa bu'uun meeshaa mana Jawaar Muhammaditti naannessuun bakka qabateem yeroo kanam sagaleen waraabbameem marsaa fuula miidiyaa hawaasummaa irratti maxxanfameem akkuma sagaleen maxxanfameen ummanni Oromoo naannoo Finfinnee jiru birmannaa mana Jawaaritti yoo taasisu kutaalee Oromiyaa hunda irraa daandiitti bahee aggaammiisan balaaleffateem. yeroo ummanni Oromoo karaa mana Jawaaritti birmannaa taasisuun waraanni hidhatee mana Jawaar marse saffisaan bittinnaa'eem gaafas akeeka guddaa tokkotu raawwatamuuf karoorfameem garuu ejjennoo fi murtii eegdota Jawaar Muhammadiin fashalaa'eem. Murtee eegdota Jawaar murtee dinqisiifannaa guddaa argatee fi kabaja guddaa saba biraa isaan gonfachiisedha. Saajin Olaanaa Geetuu Taarrafaa fi Saajin Olaanaa Bashiir Huseen sagalee isaanii waraabamee haa dhagahamu malee ejjennoon sun ejjennoon eegdota Jawaar hundaatiin dubbiin yaalii ajjechaatiin. Yaalii ajjechaa ta'uu wantoonni akeekan baay'eetu jira. Osoo ajajni bahaa jedhu eegdotatti hin dhufin Inspektar Adam namni jedhamu dhufeen Saajin Olaanaa Geetuu Taarrafaa dubbiseen deemuu isaatiin kan biraa immoo Komaandar Indaaleen Saajin Olaanaa Bashiir Huseenii fi Saajin Olaanaa Geetuu Taarrafaatti osoo Jawaaritti hin himin bahaa jechuun isaatiin kan biraan poolisiin federaalaa konkolaataa waraanaa fi hidhannoo guutuun mana Jawaar Muhammad naanna'uu poolisiin magaalaa Finfinnee meeshaa nyaachifatee bakka qabachuu isaa Abiyyi Ahmad biyyaa bahuun isaa akeektuu yaalii ajjechaati jedhamuun dubbatamaati ture. Jawaar dhimmicha battalatti qulqulleeffachuuf Komaandar Indaaletti bilbileetii ture. Komaandar Indaaleen ammoo nama Isaaq jedhamutu na ajaja jechuun deebisee nama Isaaq jedhamu ammoo qaamni olaanoo akka ajajatu dubbatame. Jawaar dhimma kana qaamolee mootummaa naannoo Oromiyaa fi federaalaa irraa qulqulleeffachuuf yaalus yeroof bilbila jalaa kaasuu akka didan yeroo sanitti ibsa miidiyaaleef kenneen himeetii ture. Komaandar Tichaaf Komaandar Indaal nama jedhuuf ani bilbilaan innis ajajni sirrii akka ta'ee fi bahuu akka qaban naaf hime. Ani chaalenjiin godhe tokkoffaa halkan kanatti maaliif godhama? Lammaffaa anatti osoo hin himamin maaliif godhama? Yeroo kaan jijjiiramni kamiyyuu hoggaa jiraatu taateen tokko magaalaa kana keessatti hoggaa jiraatu bilbilamee naa himaa yookaan immoo itti gaafatama sekiiritii himama. Maaltu dhalannaani har'a kan tarkaanfiin akkanaa fudhatame jennaan muddame ani hiyyeessaa ajajumman hojiirra oolee reefuma kana bilbilanii
kaasinaan jedhan malee waan an kaasuuf hin beeku naan jedhe wanti gara na nyaate eenyu see jennaan nama Isaaq jedhamu akka ta'e naa hime Isaaq san barbaadee argachuu hin dandeenye komishina poolisii fan bilbilee isa argachuu hin dandeenye itti aanaa poolisii komishinariif hin bilbilee inni na jalaan kaafne nama itti bilbilchiisee hin gaafadhe namni itti bilbilee sun immoo ajajni sirrii akka ta'e fi jechoota tokko tokko irraa dhaga'e shakkii keessa gallee sirrii as qorannaa gooneen humna eegumsaa kaasuudhaan manaa fi anarratti haleellaa humnoota siviilitiin gaggeessuudhaaf yaadame akka turedha kan irra geenye. Kanaaf wanni jala murree amma jechaa jirru kun yaalii ajjechaa akka tureefi. Yaaliin ajjechaa Jawaar Mohammad milkaa'uu dhabe kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti lubbuu qeerroof qarreen 87 galaafate. Erga yaaliin kun fashalaa'e qaamonni mootummaa pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa komishiniin poolisii federaalaa fi qaamoleen olaanoon mootummaa yaalii ajjechaa kana keessaa harka hin qabnu gocha kana kan raawwate seeratti dhiyeessina jechuun ibsa balaaleffannaa kennaatee turan. Garuu ibsicha fakkeessaa akka ta'es dubbatamaa ture. Itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa yeroo sanaa fi pirezidaantii Oromiyaa har'aa Shimallis Abdiisaan aggaamii ajjechaa Jawaar kanam ilaalchisuun akkana jedhe. Kun dogoggora jechaadha. Dogoggora cimaa wanta ta'uu hin qabne raawwatamedha. Obboleessa keenya Jawaaris warra kaanis biyya alaatti galan eegumsa mootummaan itti yaadee karoorsee balaa adda addaa karaa adda addaa dhufuu danda'u giddu galeessa godhatee eegumsa raawwachaatti kan ture. Akka raawwii kana keessatti kan qaamolee adda addaa jala jalaa kaasuudhaan itti deemamaati kan ture. Isa kanas eegumsa isaa nageenya isaa mootummaan federaalaas mootummaan naannoos kan eegu ta'uusaa asumaan isiniif mirkaneessuun barbaada. Kana alatti wanti raawwatame wanti yaadames hin jiru. Uummanni keenya kana hubachuutu irra jiraata. Dhimmichis akka qoratamu kallattiin kaa'amee ilaalamaati kan jiru. Ergam yaaliin ajjechaa kun raawwatamee booda kutaalee Oromiyaa hunda bakka Abiyyi Ahmad dhaqe hundattiin gaafiin ajjechaa kun itti ka'aatee turte. Aggaamii waan obboleessa keenya Jawaar irra yaadamte san muummicha ministeeraa harka keessaa qabaa waan guutuu kana namni akka waan akka hin dubbanne nama godhu jira. Gaafiin keenya obboleessa isaarratti akka wanni san hojjetamtu waan san keessaa harka ni qabamoo hin qabu gaafii akka obboleessi keenya nu deebisu barbaanna. Uummanni Oromoo eega dubbiin aggaamii Jawaar Mohammad gaggeeffamte booda ija hamaan isin ilaalee jira. Isinitti aaree jira. Onnee uummataa keessaa sossootanii jirtan waliin sobnu rabbiin haqa jaallata. Gaafilee kanneeniif Abiyyi Ahmad Hararii fi Ambotteen yaalii kana keessa harka hin qabu jechuun ibseem. Dogongorri uumamee jira dhageen jira isa ammas hin kaasu. Jecha koorratti ani waa fayyadamee jira. Namoota biyya iskoortii qabdan jedheera yaadattan. Iskoortii biyya keenyatti jimmatti goommaa shanaffaa jechuudha hin beektu miti. As akkasii miti. Edaa biyya Jawaar faa iskoortii jechuun eegumsa jechuudha. Inni maal hubate namoonni eegumsa qabdan jechuutti hubate. Garuu jechaan osoo hin taane yaadumaan akkasii yaaddan hidhuu miidhuu ajjeesuu Jawaar dhiisaati warra nu ajjeesuuf qophaayyuu dhiisnee waliin jiraachaa jirra. Eenyuun ajjeesnee beeknu. Namni jijjiiramaan liqeeffamee fi galmee Lammaa Magarsaa Waaqwaamam konferansii Harar kana irratti waa'ee yaalii ajjechaa Jawaar kanaan wal qabateen yaada kenneen qaamni gocha kana raawwate seeratti dhiyaate jedhus qaama seeratti dhiyaate hin argine. Wanti tibbana kana ta'ee jedhamu poolisootaan halkan dhaqanii eegdota biraa kaasan kan jedhu dhageenye hundi keenya gaddinee hatattamaan dubbiin kun akka inni irraa dhaabbatu ta'utu irra jiraata jennee hundi keenya iyyuu morminee namoonni kana raawwatan seeraan gaafatamuu danda'utu irratti jiraataa amantaa cimaa qabna kanarratti nullee.
Jawar Muhammad dubbi ajjechaa kana kan fidem waan sirna nugusoota mormineefin dhugaan aanolee awwaalamee kan yakkamtoota akka Haile Sillaasee faarfamu waan mormineefin Itoophiyaa dullatti deebiteem nurratti fe'amuu barbaadu waan mormineefin nu ajjeesuu barbaadaniin du'ee sagal gubadha maleem dhugaa Oromoo hin awwaaluun ejjennoo Jawar Muhammad tureem. Dubbii walajjechaa kabide waan biraatiin jedhu nafxanyummaa waan mormineef Itoophiyaa dullatti deebitee nurratti fe'amuu barbaaddu waan mormineef dhugaan aanoleen awwaalame kan yakkamtoota akka Haile Sillaasee faarfamuusa waan mormineef nu ajjeesuu barbaadan. Isin himuun firris alagaanis beekuu qabu. Du'eetiin sagal gubadha malee du'eetiin sagal gubadha malee dhugaa Oromoo hin awwaalu. Doorsisaa fi yaaliin ajjechaa Jawaariin akka gara filannoo seenuu godheem. Jawaar gara filannoo seenuun ammoo bulchiinsa biltsiginnaa keessatti sodaa guddaa uumeem. Kanaaf Jawaar dabaltee hooggantoota ABO fi KFO filannoo keessaa baasuun kaayyoo biltsiginnaa ta'eem. Kana milkeessuufis Haacaaluu ajjeesanii isaan hidhanii. Haala kanaan filannoo morkataa hin qabneem dirree duwwaa irratti geggeesseen paartiin biltsiginnaa kan Abiyyi Ahmad Aliitiin hoogganamu jechuudha. Waggoota kurnan darban qabsoo bilisummaa sabootaa mirkaneessuu fi Itoophiyaa dimokiraatessuun hoogganummaa Jawar Muhammadii fi qeerroo Oromootiin adeemsifamaa ture. Imalli walqixxummaa, bilisummaa, abbaa biyyummaa, dimokiraasii fiduu dhiigaa fi reeffa qeerroo Oromoo boolla guuteetiin Itoophiyaa keessatti dhufe. Jawar Siraaj Muhammad jijjiirama siyaasaa Itoophiyaa keessatti dhufe yoo ibsu reeffa qeerroo Oromoo Oromiyaa keessatti boolla guuteetu Itoophiyaa bilisoomsee jedha. Reeffi qeerroo boolla guuteen olaantummaa wayyaanee gateettii sabootaa sablammootaaf uummattoota Itoophiyaa irraa buusus cunqursaa nugusoota Abisiiniyaa maqaa Itoophiyaa dimokiraatessuu yookaan maqaa Itoophiyaa tokkummeessuu jedhuun deebi'ee erga lubbuu qeerroo harcaasuu jalqabeen waggoonni 3 darbanii jiru. Bulchiinsi Abiyyi Ahmad akkuma aangoo qabateen Atsee Minilikii fi Haile Sillaaseen biyya kana ijaaruu keessatti shoora leencaa taphatan jechuun qooda gootummaa yoo kennuuf sabboonummaa Oromoo kan Itoophiyaa afaan boolla kufaatii geette deebisee ijaareef ammoo qooda gandaa kenneem. Sabboonummaan Oromoo xinneessee gandatti deebise jechuun duula Oromummaa caccabsuu takka lama jedhee jalqabeem. Tarsiimoon duula Oromummaa caccabsuun bulchiinsa Itoophiyaa har'aatiin diriirfameen firii injifannoo saba Oromoo saamuu bira darbeem akka eenyummaa isa irraanfatamuuf hojjetamaa jira. Kana keessaa tokko Abiyyiin eenyummaa sabummaa balleesseen eenyummaa Itoophiyaa nugusootaan dhaloota dhaalchisuu barnoota afaan Amaaraa kutaa tokko irraa akka baratamuuf kallattii kaa'u isaatiin. ኦሮሚያ ክልል ከአምስተኛ ክፍል ያለውን ወደ አንደኛ ክፍል አድርጎ ማስተማር ፍጥነት ካልወሰነ በስተቀር እዚህም እዚያም የተለያየ ቋንቋ እየተናገር የተለያየ ባህል እየገነባን የተለያየ ማንነት እየገነባን የሆነ ጊዜ ላይ አንድ መሆን አስቸጋሪ ነው ጉዳይ ነው የሚሆነው። ilaalchi siyaasaa garee biyya bulchaa jiruun Oromummaa diiguun sabaa fi sablammootaan dhabamsiisuun ilaalcha sirna kufeen bakka kufee kaaseen daaraa irraa dhadhahuun lubbuu itti afuufee Itoophiyaa eenyummaa sabdaneessaa keessaa hin calanqisne ijaaruudha. Sabni Oromoo Itoophiyaa wajjin jiraachuuf dhiigaaf lubbuu ilmaan isaa aarsaa godha. Itoophiyaan garuu dabareen dhiiga ilmaan Oromoo dhuguu malee Oromoo wajjin jiraachuuf wareegamni kafalte hin jiru. Falaasamni eda'amuun kan uumameef sabboonummaa sabummaa ittiin dhahanii sabboonummaa Itoophiyummaa dagaagsuuf jedhamuun xiinxaltoota siyaasaatiif qaamolee garaagaraatiin ibsamaa ture. Kanas uummanni Oromoos saboonni Itoophiyaa keessa jiran haala barbaachisaa ta'een hubatanii jiru jedhamee dubbatama. Bakka sabboonummaan Oromoo jirutti sabboonummaan Itoophiyaa dagaaguu waan hin danda'amneef sabboonummaa sabummaa balleessuuf tarkaanfachiiftota sabboonummaa sabaa balleessuun dirqama paartii biltsiginnaaf muummicha ministeera Itoophiyaa kaleessaa fi mootii torbaffaa Itoophiyaa Abiyyi Ahmad Aliiti.
Kanaaf jalqabatiin lammaa diiganiin itti aansee maqaa shanee jedhuun qabsaa'otaa fi qeerrotti maxxansaniin maqaa kanaan haleellaa garaagaraa raawwataniin ajjechaawwan suukaneessaa raawwachuun duula sabboonummaa sabaa cabsuu adeemsisaniin itti fufuun lammaa Oromiyaa irraa kaasanii hidhaa adabbii hidhaniin falaasamni eda'amuun lammaa Magarsaa biratti fudhatamummaa dhabuun akka miidiyaa irraa isa ugguran godhe. Hacaaluu ajjeesanii Jawaar Mohammad, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa, Dajalee Xaafaa, Kolonel Gammachuu Ayyaanaa, Abdii Raggaasaa, Daawit Abdataa, Lammii Beenyaaf kanneen biroo mana hidhaa keessatti ugguraniin. Jawaar Mohammad akka hidhamuuf kan murteesse ammoo Adeebbaadha. Akka inni hidhamuuf murteessuu isaanii qondaalli ODP duraanii Dr. Milkeessaa Miidhagaa turtii Oromiyaa miidiyaa neetworkii wajjin taasisan ibseetii ture. Bakka ilaalchi saba Itoophiyaa keessa jirutti ilaalchi eda'amuu tarkaanfachiisuun yaaddessaa waan ta'eef tarkaanfachiiftota ilaalchi sabaa gabaa siyaasaa Itoophiyaa keessaa baasuun hojii guddaa tarkaanfachiiftota ilaalcha eda'amuu ta'ee waggoota sadiin darban kana Itoophiyaa keessatti adeemsifamaatii ture. Haala saniin hojiin ce'umsa milkeessuu hafeen hojiin dirree siyaasaa dhuphisuun Itoophiyaa keessatti hojjetame. Kaameraa siyaasaa Abiyyi Ahmad keessa kan gale Jawaar Abiyyi Ahmad Itoophiyaa ceesisuuf ga'umsa hin qabu jechuun mormuu isaa hordofeeti. Jawaar siyaasa Itoophiyaa keessatti Lammaa Magarsaa raajeffataatii ture. Abiyyi Ahmad aliyammoo Itoophiyaa balleessa jechuun morma. Yeroo riiformiin siyaasaa Itoophiyaa keessatti dhufe Abiyyi Ahmad Itoophiyaa ceesisuu hin danda'u. Ce'umsa hoogganuuf nama qoramee miti. Muuxannoo ce'umsa ceesisuu hin qabu. Biyya gara dimokiraasii ceesisuu osoo hin taane biyya tana bittinneessuu danda'a. Dirqamni Itoophiyaa ceesisuu Lammaa Magarsaa waaqotti kennamuu qaban yaada Jawaar Mohammad dhiyeessaa turedha. Gameessi siyaasaa Jawaar Mohammad Abiyyi Ahmad wantoota gurguddoo lamaaf Itoophiyaa ceesisuu akka hin dandeenye lafa kaa'eeti ture. Kan jalqabaa Abiyyi Ahmad siyaasa biyyattii irratti muuxannoo gahaa qabaachuu dhabuu isaa yoo ta'u ce'umsa hoogganuuf nama hin qoramnee fi gahee isa irraa barbaadamu nama taphachuu hin dandeenye ta'uu isaati jechuun lafa kaa'e. Kan lammataa immoo biyya akka Itoophiyaa siyaasa laaqamte keessatti ce'umsa siyaasaa hoogganuuf Abiyyi qophaa'aa ta'uu dhabuu isaatii fi ce'umsa hoogganuuf hubannoo fi tarsiimoo inni dhoose balaaf biyya kaadhimuu isaati jechuun kaa'e. Abiyyiin muuxannoo dhabuu fi fedhii dhuunfaa isaa ce'umsa irratti fe'uuf karoorsuun isaa ammoo yaaddoo birooti jechuun xiinxalla Jawaar Mohammad kenneedha. Hayyichi siyaasaa waan har'a Itoophiyaan keessummeessaa jirtu kana bara 2018 keessa dhaamsa isaa xiinxalluu dhabuu fi itti fayyadamuu dhabuun Itoophiyaan sadarkaa har'aa kana irraan gaheetii jira. Ta'us hayyichi siyaasaa Itoophiyaa kun ce'umsicha tumsuuf kaayyoo sadii qabateen biyya abbaa isaatiin deebi'uu isaa yeroo garaagaraatti ibsaatii ture. Kan jalqabaan shora gorsaa taphachuudhaan, kan lammataan qeeqaan dhiibbaa uumuudhaan, kan sadaffaa immoo waqtii jijjiiramaatti rakkoolee dhalatan miira tasgabbiin furuu ture. Kaayyoo qabatee galeen gumaacha barbaachisu ce'umsichaaf taasisus gareen jijjiiramicha deeffatee aangoo qabateen ce'umsicha gufachiise. Ce'umsichi addawaawii ofitti hammata jedhamee eeggamus diigamee paartiin biltsiginnaa dhalate jechuun addawaawii diigee jechuudha. Dhalachuun paartii biltsiginnaa immoo daandii riiformii irratti gufuuwwan biraa dabale. Dhaloonni biltsiginnaa saffisuun garaagarummaa jiru akka bal'atu godhe. Ijaaramuun biltsiginnaa abuutii wajjin yookaan adda bilisummaa uummata Tigraay wajjin garaagarummaa jiru bal'ise. Kun ammoo araaraa fi nageenya ce'umsaaf barbaachisuuf faallesse. Dhalachuun biltsiginnaa federaalizimii sabootaa gara sirna nugusootaatti jijjiire. Nageenya Itoophiyaa